Ashama akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii Ambooteek viidiyoon ani har'a isiniif qabadhee dhufe wanta ajaa'ibaa sadii Adobe Photoshop hojjetu isinitti agarsiisa. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii koo kan dhuftan subscribe gochuun maatii chaanaalii kanaa akka taatan isin affeera. Jalqabarratti kanan isinitti agarsiisu wanta ajaa'ibaa Adobe Photoshop hojjetu keessaa halluu uffataa yookaan immoo maateeriyaalii akkamitti osoo hin beeksisin akkamitti akka halluu sana geeddaruu dandeenyuun isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf tiitoraalii kanaaf kan hin qopheesse suurri kun jira jechuudha. Suurri kun kan ishiin uffatte keelloodha jechuudha. Keelloo kana gara fakkeenyaaf gara diimaatti yookaan immoo kalarii biraatti geeddaruu ni dandeenya jechuudha. So isa karaa lamaan isinitti agarsiisa jechuudha. So inni jalqabaa akkam gootu karaa gara olii iddoo kana biratti image kan jedhu jira jechuudha. Image isa jedhu irratti kilik gootu jechuudha. Achiin iddoo kana biratti adjustment kan jedhu irratti iddoo kana biratti achiin gadi bu'uudhaan hue or saturation isa jedhu irratti kilik gootu jechuudha. Iddoo kana biratti saturation isa jedhu irratti kilik gootu jechuudha. So erga kanatti isiniif fidee booda window haaraa isiniif baneera kanatti erga kanatti isiniif fidee booda iddoo kana biratti master kan jedhu jira jechuudha. Master isa jedhu irratti kilik gochuudhaan fakkeenyaaf uffanni ishiin iddoo kana biratti uffatte yelloodha jechuudha yookaan immoo keelloodha jechuudha. So kalarii as keessaa filattu jechuudha. Fakkeenyaaf yellow isa jedhu irratti filattanii booda iddoo kana biratti yellow irratti nu filata jechuudha akkuma iddoo kana biratti argitan. So amma maal goona hue isa jedhu biratti iddoo kana biratti jechuudha hue yookaan immoo kalarii jechuudha isa irratti scroll gochuudhaan itti daballa jechuudha. Akkuma argitan kalarii isaa automaatikaaliidhaan geeddara jechuudha argitan miti. Kalarii isaa gara barbaannetti geeddaruu ni dandeenya jechuudha argitan miti. Kan biraan immoo iddoo kana biratti saturation isaa dabaluu ni dandeenya iddoo kana biratti dabaluu hir'isuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kana biratti immoo brightness isaa hir'isuu dabaluu ni dandeenya jechuudha argitan miti. Iddoo kana biratti akkuma argaa jirtan akkas gochuu ni dandeenya jechuudha. So kan biraan immoo karaa biraatiin immoo akkamitti geeddaruu ni dandeenya. Iddoo kana biratti dhufuudhaan iddoo amma deemne image isa jedhu irratti kilik gochuudhaan achiin adjustment achiin umarratti replace color kan jedhu jira jechuudha. Replace color isa jedhu irratti kilik gootu jechuudha. Erga replace color isa jedhu irratti kilik gootanii booda akkanatti window haaraa isiniif bana jechuudha. So window haaraa erga isiniif banee booda iddoo kana biratti eyedropper tooliin jirti jechuudha. Ishii irratti kilik gootu jechuudha iddoo kana biratti. So kalarii isin geeddaruu barbaaddan sana irratti dhaqxanii kilik gootu jechuudha. Fakkeenyaaf nuti kan geeddaruu barbaanne kan ishii yellow isa ta'e jechuudha. So eyedropperii sana irratti erga kilik gootanii booda halluu yellow sana irratti kilik gootu jechuudha dhaqxanii. So erga kilik gootanii booda halluu yellow sana irratti kilik gootu jechuudha. So kilik erga gootanii booda akkanatti nuuf gasha jechuudha argitan miti. Akkanatti nuuf gasha jechuudha. So kalariin iddoo kana biratti yellow dhumteet fakkeenyaaf kalariin iddoo kana jiruu fi iddoo kana jiru garaagari. So isatti dabaluudhaaf maal gootu iddoo kana biratti eyedropperiin plus batanii jira jechuudha yookaan immoo ida'uun jira jechuudha. Isa irratti kilik gootu jechuudha. Kilik erga gootanii booda dhaqxaniit iddoo kalariin sun yellow waliin fakkaatu iddoo sana biratti ida'uu gootanii itti dabaluu ni dandeessu jechuudha yookaan immoo add gootu jechuudha. So argitan miti itti dabaltaniitu jechuudha. So amma fakkeenyaaf iddoo kana biratti hue kan jedhu jira hue isa jedhu itti daballa jechuudha. So argitan miti automaatikaaliidhaan kalarii geeddara jechuudha. So amma akkuma argitan iddoo kanaa fi argitan miti iddoon kun kalariin isaa hin geeddaramne jechuudha. So isa maal gootu mallattoo pilaasii irratti kilik gooneerra. So dhaqxanii kalarii sana irratti kilik yeroo gootan add isiniif godha jechuudha. Argitan miti automaatikaaliidhaan argitan miti. So bakka hafe sana dhaqxanii kilik gootu jechuudha argitan miti. So automaatikaaliidhaan nuuf geeddara jechuudha argitan miti akkasumatti. So akka barbaadanitti amma kalarii keessan geeddaruu ni dandeessu jechuudha. So yoo barbaadan immoo iddoo kana biratti kilik gochuudhaan kalarii as keessaa filachuu ni dandeessu jechuudha. Gara kalarii inni itti geeddaramutti argitan miti iddoo kana waan barbaadanii kalarii filachuu ni dandeessu jechuudha. So fakkeenyaaf kana irratti kilik erga gootanii booda eyedropper batanii plus batanii irratti tuqneerra isa irratti erga so iddoo hafe sana dhaqxanii irratti kilik gootu jechuudha. Akkuma argitan kalarii isaa kalarii uffataa geeddaruu ni dandeenya jechuudha haala salphaa ta'e. So iddoo kana biratti saturation isaa akka barbaadanitti hir'isuu fi dabaluu ni dandeessu. Fakkeenyaaf brightness isaas dabaluu hir'isuu ni dandeessu jechuudha akkuma argitan jechuudha.
Lammata irratti immoo kanan isinitti agarsiisu wanta ajaa'ibaa Adobe Photoshop hojjetu keessaa wanta Facetool jedhamedha jechuudha. So Facetoolii argachuudhaaf maal gootu gubbaa kana biratti iddoo kana biratti dhufuudhaan filtarii isa jedhu irratti kilik gootu jechuudha. Achiin iddoo kana biratti liquify isa jedhu irratti kilik gootu jechuudha. Yookaan immoo keyboardii keessan irraa shortcutiidhaan Shift Control X yoo tuttan active siniif ta'a jechuudha. Isa irratti erga kilik gootanii booda window haaraa siniif bana jechuudha. So akkanatti erga window haaraa siniif banee booda iddoo kana biratti karaa harka bitaatiin iddoo kana biratti Facetool kan jedhamu jira jechuudha. Yookaan immoo keyboardii keessan irraa shortcutiidhaan E tuquudhaan active gochuu ni dandeessu jechuudha. So isa irratti erga kilik gootanii booda dhaqxanii fakkeenyaaf gara gadii kana zoom batanii jira, plus batanii sana irratti tuquudhaan zoom gochuu ni dandeessu jechuudha. So zoom erga gootanii booda fakkeenyaaf fuula ishiirra yeroo fakkeenyaaf ija ishiirra keessan dictate nuuf godha jechuudha. Face dictate godha jechuudha. Automatical artificial intelligence fayyadamuudhaan fakkeenyaaf fuula ishii furdisuu huqqisuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf fuula ishiirratti yeroo qabnu argitan miti akkuma argitan kana fuula ishii huqqisuu furdisuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf suura isin kaatan irratti fakkeenyaaf kostar jettan itti yoo ta'e yookaan immoo kolfuu yoo barbaadan fakkeenyaaf afaan ishii irratti fiduudhaan afaan ishii irratti iddoo kana biratti akkasitti banuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma argitan saabba gootanii kolfisiisuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraan immoo fakkeenyaaf funyaan keessan dheeressuu gabaabsuus ni dandeessu jechuudha. Akka barbaadanitti furdisuu xiqqeessuus ni dandeessu jechuudha. Isa irratti saabba gochuudhaan akkuma argitan miti akka barbaadanitti fakkeenyaaf suura isin kaatan irratti junuuf kattanitti yoo ta'e iddoo kana biratti akka barbaadanitti iji keessan akka guguddisuu xiqqeessuu cufuu banuu ni dandeessu jechuudha. Argitan miti baay'ee kan nama ajaa'ibudha jechuudha. Wanta barbaadan gochuu ni dandeessu jechuudha. Fuulli keessan huqqisuu furdisuu ni dandeessu jechuudha. Yookaan immoo iddoo kana biratti karaa harka mirgaatiin kan argamu iddoo kana biratti barreeffamaan sinitti hime jechuudha. So barreeffama kanaan iddoo kana biratti eye size kan jedhu jira. Lakkoofsaan barreessuu ni dandeessu jechuudha. Saanduqa kana keessatti barreeffamaan lakkoofsaan barreessuu ni dandeessu jechuudha. Akka barbaadan tokko tokkoon jira barreeffamaan tokko tokkoon ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf funyaan ishii guddisuu yoo barbaadan iddoo kana biratti height kan jedhu jira. Isa biratti otoo akkas dabaltanii akkuma argitan laala funyaan ishii akkasittis fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Yookaan immoo as keessatti immoo lakkoofsa barreessuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf width isaa bal'ina isaa immoo fakkeenyaaf argitan miti funyaan ishii guddisuu fi xiqqeessuu ni dandeenya jechuudha. So kun dheerinadha jechuudha. So kan biraan immoo fakkeenyaaf afaan ishii kolfisiisuu smile jedha iddoo kana biratti. So argitan miti jijjiiramni hin jiru baay'ee kan nama ajaa'ibudha jechuudha. Yookaan immoo as keessatti immoo lakkoofsaan barreessuu ni dandeessu jechuudha. Yookaan immoo argitan miti fakkeenyaaf upper lip kan jedhamu jira jechuudha. Yookaan immoo afaan ishii gara olii jechuudha. Lipstick isa jennu isa irratti argitan miti guddisuu xiqqeessuu ni dandeessu jechuudha. Akkanattis fayyadamuu ni dandeessu. Yookaan immoo maawuzii keessan asirra fiduudhaan tokko tokkoon akkasitti saabbi gochuu ni dandeessu jechuudha. Garuu iddoo kana biratti ammuma isin intinicha saayizicha guddisuun qabdan jechuudha. Normaal gochuu qabdu jechuudha. Ammuma isin guddisaa deemtaaf suurri sun hin fokkisiisa jechuudha. Yookaan immoo Photoshop ta'uusaa ni beeksisa jechuudha. So amma barbaachisu amma ta'e ilaaluudhaan gochuu qabdu jechuudha. Dhumarratti immoo kanan isinitti agarsiisu wanta Photoshopin hojjetu keessaa fakkeenya suura isin kaatan irratti selfie ta'uu danda'a. Suura isin kaatanitti nama hin barbaachisne yookaan keessaa balleessuu fakkeenyaaf nama hin barbaachisne ta'uu danda'a yookaan immoo maateriaalii ta'uu danda'a. Wanta sana balleessuu akkamitti akka dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. So isa balleessuudhaaf maal gootu iddoo kana biratti karaa harka bitaatiin iddoo kana biratti laasoo tool kan jedhamu jira jechuudha. Iddoo kana biratti laasoo tool isa sadaffaa irratti argamu yookaan right click gochuudhaan argattu jechuudha. Isa sadaffaa irratti dhaqxanii right click gochuudhaan laasoo tool isa jedhu irratti click gootu jechuudha. Yookaan immoo keyboardii keessan irraa shortcutiidhaan L tuquudhaan active gochuu ni dandeessu jechuudha. So isa irratti erga click gootanii booda suura keessan bira dhufuudhaan suura sana irratti click gootu jechuudha. Iddoo tokkotti click gochuudhaan irra ooftu jechuudha. Akkasumatti suuta jettaniit bakka sana dhiphisaa dhuftu jechuudha. Akkuma argitan kana ila bakka isaa dhiphisaa dhuftu jechuudha. So isa gubbaa irratti akkasumatti naanneessitu jechuudha. Argitan miti erga naanneessitanii booda maal gootu suura sana irratti erga akkasitti laasoo tuulii sana erga naanneessitanii booda right click gochuudhaan fiil isa jedhu irratti click gootu jechuudha. Fiil isa jedhu irratti click gootu.
So achiin iddoo kana biraatti kontentii isaa kontent awweerii ta'uu isaa fi opaasitiin isaa 100% yookaan 100 ta'uu isaa erga laaltanii booda okay isa jedhu irratti kilik gootu jechuudha. So iddoo kana biraatti performaansii kompiitara keessanii irratti hundaa'a. Akkuma argitan wanta nama ajaa'ibudha jechuudha. Wanta hin beeksisneen jechuudha. Background isaa toon balleessiin wanta ajaa'iba ta'e jechuudha. Wanta sana fuudhee balleesseera jechuudha. Wanta baay'ee nama ajaa'ibudha jechuudha. Argitan miti. So wanta beeksisu hin jiru jechuudha. Iddoo kana biraatti argitan miti baay'ee kan nama ajaa'ibudha jechuudha. Uumaan beeksisu jechuudha iddoo kana biraatti. So laasoo tool kan jedhamu fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Yookaan immoo keyboardii keessanirraa shortcutiidhaan L tuquudhaan active gochuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf immoo kan biraa irratti isinitti agarsiisa jechuudha. So fakkeenyaaf suura kanarratti ishii balleessuu yoo barbaadan maal gootu iddoo kana biraatti laasoo tool isa jedhu irratti kilik gootu jechuudha. Yookaan immoo keyboardii keessanirraa shortcutiidhaan L tuquudhaan active gochuu ni dandeessu jechuudha. So laasoo tool isa jedhu irratti erga kilik gootanii booda fiddaniit irratti naannessitu jechuudha. Iddoo kana biraatti iddoo tokkotti kilik gochuudhaan irra naannessitu jechuudha. So irratti left click keessan hin gadhiiftan jechuudha. Yeroo irratti drag gootan left click hin gadhiistan jechuudha. So akkasitti irra naannessitu jechuudha. Suuta jettanii bakka sana dhiphisaa otoo deemtanii baay'ee ariifidha jechuudha. Suura sanaaf hin bareecha jechuudha. So right click gochuudhaan fill jettuun jechuudha. Achi content aware ta'uu isaa 100% 100 ta'uu isaa erga argitanii booda okay jettuun. So argitan miti automaticallyidhaan balleesseera jechuudha. So baay'ee kan nama ajaa'ibudha jechuudha. Waa tokko osoo hin beeksisiin argitan miti bakka sana argitan kunii fi background isaa osoo waa tokko hin tuqamiin haala ajaa'iba ta'een baay'ee kan nama dinqisiisudha jechuudha. So suura isin kaatan irratti wanta barbaachisne maateriaalii ta'uu danda'a, nama ta'uu danda'a, wanta barbaadan sana irratti laasoo toolii fayyadamuudhaan laasoo tool isa yookaan immoo control L tuquudhaan active gochuu ni dandeessu. Isarratti erga kilik gootanii barbaadan wanta sana irratti drag gochuudhaan balleessuu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee kan nama ajaa'ibudha jechuudha. Viidiyoon koo har'aa akka isinitti tole abdiin qaba. Gaaffii yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessuu dandeessu. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like gochuu hin dagatinaa. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii koo kan dhuftan subscribe gochuun maatii chaanaalii kanaa akka taatan isin affeeraa. Viidiyoo biraatiin amma wal agarrutti nagaatti.